Yaa'ii idilee torbaffaa caffee Oromiyaa ka waggaa sadaffaa bara hojii ja'affaa irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimmoota irratti xiyyeeffatanii dubbatan keessaa tokko nageenya. Rakkoo nageenyaa akka malee Oromiyaa miidhe jedhaniifis waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan isaanii shanee jedhee waamu himatan. Abaa'oo shaneen waggoottan darban uummata Oromoo irratti waan suukaneessaa waan qaanessaa raawwateera. Humni kun ambulaansii haadholeen Oromoo ittiin wal'aanamtu ittiin deessu ibiddatti qabee gubaabe. Humni kun haadholee Oromoo baadiyyaa Oromiyaa keessa jiran hunda ijoollee ishii nyaachisuu qofa duntaan nama bosona keessa deemaa oolu akka nyaachiftu gumbiin ishii akka hir'atu ba'aatti ta'e. Humni kun uummanni keenya qabsaa'ee hiree argatee injifannoo isaatiin utuu boqochuu qabu injifannoo isaatiin akka hin boqonne akka garaan cibsanne akka okkolu madaa mogolee uummata keenya irratti ta'ee humni badii kun misooma Oromiyaa jeeqee qe'ee Oromoo jeeqee qe'ee Oromoo qe'ee dhiigni irratti dhangala'u taasisee salphina hedduu keessa nu galche. Waggoota 5 caalan darbaniif Atakaaroo hamaa keessa ka jiran mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo rakkoo nageenyaa dirrama uummataaf sababa ta'e kanaaf quba walitti qabaa ba'an. Qaamoleen lameenuu carraa argataniin walqeequun waan baratame ta'eera. Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa carraa argatan kana fayyadamuun miseensota caffee Oromiyaa fuulduratti hammeenya hidhattootaa bal'inaan ibsan. Inuma uummata hidhannoo hiikkachiisuun kadiinatti kennu abaa'oo shaneedha jechuun himatan. Keessattuu iddoo tokko tokkotti humni kun uummata keenya hiikkachiisaa sodaatti naqaa humni finxaaleeyyii immoo dhufeet uummata harka duwwaatu jiru ajjeesaa bahe. Inni shaneeni inni hiikkachiisa. Inni galgala hiikkachiisee haala mijeessaa fi finxaaleeyyiin immoo ganama dhufanii ajjeesu. Uummanni keenya kana keessa bahe. Gaafa humni finxaaleeyyii immoo dhufu jalaa deema. Isaan hin du'anii jedhee jalaa dheessa. Uummatatti du'a dabarsee kenne. Qaama nageenyaa immoo uummata keenya tiksu hin waraana. Humna akkasiis humni kun. Kanaafidha uummata Oromoo humna ganee kan jennuuf badiin waggoottan darbe uummata keenya keessa. Uummanni keenya obsaan keessa darbe utuu uummata biraa ta'e obsaan keessa darbuu hin danda'u. Obsa kana keessa kan darbeef uummanni keenya uummata keenya waan ta'eef qofa badiin kun isaaf hin malu. Isan gitu. Rakkoon qe'ee keenyatti mudate finxaaleeyyiif karaa banee darara hamaaf uummata Oromoo saaxile jedhan obbo Shimallis. Uummanni keenya finxaaleeyyiin abbaa barbaadeetti galee qe'ee isaatti yeroo isa salphisu salphinni kana caalu maaltu jira. Keenya qe'ee keessatti walokkoraa kan biraa dhufee salphinnutti galcha. Boqonnaan kun cufamuu qaba. Oromiyaa qe'ee Oromootiif nagaa tasgabbiitu isaaf mala. Kanaaf warri qe'ee Oromoo okkoruudhaan humnoota kanaaf haala mijeessaa jiran dogoggora seenaa hojjechaa jirtu. Waan dhaloonni dhufaa darbaan dhiifama gochuuf hin dandeenye gochaa jirtu. Karaa sirriitti deebi'aa jennaan. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura mootummaan uummatarraa meeshaa hunda guuruun akka humnoonni finxaaleeyyii haleelan haala mijeessu jechuun himatanii turan. Paartileen mormitootaa kanneen akka Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo rakkoo godinaalee Oromiyaa keessatti mudatuuf mootummaatti quba qabu. Dhiheenya kana kora ka geggeeffate KFO'n godinaalee Oromiyaa 22 keessatti waraanni akka jiru eeruun kana hundaaf itti gaafatamni kan mootummaatti jedhe. Dura ta'an KFO rakkoo qaamolee hidhatanii fi mootummaa gidduutti mudataa jiruuf akkamiin mootummaa qofa himattu jechuun wayita gaafannu haala kam keessattiyyuu nageenya eegsisuun dirqama mootummaa biyya bulchuuti jedhan. Pirezidaanti Shimallis mootummaan isaanii yoomiyyuu taanaan nageenyaaf kutannoo olaanaadhaan hojjechuu kaasuun garuu nageenya akka hin buune ka barbaadu hidhattoota jechuun himatan. Ammoo ammas taanaan nagaa buusuuf qophii ta'uu eeran. Mootummaan keenya paartii badhaadhinaatiin gaggeeffamu mootummaan federaalaa mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatiif qophaa'aadha. Humna badii kana hunda hojjete nagaadhaan simatee nagaadhaan galchee deebisee ijaaruudhaaf qophaa'aadha. Kana immoo ibsa ejjennoodhaan oduun taane marii nageenyaa Taanzaaniyaatti godhame mijeessuudhaaf tarkaanfii mootummaa fudhate kan uummanni keenya beekudha. Badii kanatti boqonnaa cufuudhaaf. Badiin kun salphinaa ol waan ta'eef boqonnaa kana nagaadhaan cufuudhaaf mootummaan keenya tarkaanfii olaanaa fudhate. Humni kun humna of hin beekne of hin madaalle waan ta'eef tarkaanfii nagaadhaaf kennameef kanas ofirra darbate gate. Kabaja kennameef salphina filatee ofirra darbate. Warri kana arganii karaa nagaatiin qabsaa'utu nu baase jedhan adeemsi kun sirrii miti jedhan immoo kumaatamaan marsaa sadiin galanii leenjii fudhatanii uummatatti makamanii jiru. Mootummaan keenya qaamolee akkaataa kanaan galaniif ammas kabaja olaanaa qabaaf. Har'as waamicha karaa nagaatiin akka humni kun qe'eesaatti nagaadhaan deebi'u Oromoo fi qe'ee Oromoo salphinaa fi badii hin taane kanarraa akka hambisu ammas kabajamaa caffee kana fuulduratti kabaja olaanaadhaan waamicha keenya dhiyeessinaaf. Warra karaa nagaan filanne ammas karaa badii immoo itti dhiibna jedhan immoo mootummaan tarkaanfii seeraa hin kabachiisa. Tarkaanfii seeraa hin fudhata. Olaantummaa seeraa hin kabachiisa. Gama kanaan hojii jalqabne cimsineet itti fufna. Qaamoleen nageenya akkan buune barbaadan jiraachuu ka'eeran Pirezidaanti Shimallis kanneen akkasii gocha isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru. Warreen immoo kana tuttuqanii kana ibiddatti itti kaa'anii sochoosan milkooftanii jennaan. Gaafa mariin nagaa sun godhamu warri muufatee sana danquudhaaf halkanii guyyaa irratti hojjetee danqeetu jira. Gowwaan keenyas of dhaga'uu dhiisee uummata isaa dhaga'uu dhiisee hawwii uummata isaatiif bitamuu dhiisee diinaan gorfamee
allayyaa seenu. Gaafa fashalaa jedhamu iddoo tokko tokkotti dhukaasarra bulame gammachuudha. Maaliif hawwii isaanii kan jiru kaayyoon badii isaanii kan jiru Oromoo diiguu keessatti kaayyoo san keessa dhokatee waan jiruuf jecha. Pireezidaanti Shimallis adeemsa nagaa buusuu eegalametti eenyu akka gufuu ta'e ifatti dubbachuu baatanis garuu kanneen faallaa tarsimoo mootummaa isaanii deeman akka ta'e ni beekama. Marii araaraa Taanzaaniyaatti mootummaa Itoophiyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO Shanee jedhee waamu gidduutti geggeeffamaa tureen gareen lamaanuu gufata isaaf quba walitti qabaa turan. Deetaa ministeera nagaa akka turanii fi amma mana hidhaa akka jiran obbo Taayyee Danda'a milkii dhabuu marii Taanzaaniyaatiif gufuu ka'uume mootummaa isaan keessa jiran ta'uu qeeqaa turan. Kanuma hordofuunis aangoorraa erga kaafamanii hidhamanii amma ji'oota 6 ol ta'eera. Dhufu yommuu adde barri waraanaa jallinaaf hokkoraanii dhaabata. Akkuma isin beektan bara bulchiinsa koo waraanni hin turre. ISIS kanan mu'adheen ala waraanan gaggeesse hin qabu. Waraana gaggeessine hin qabnu ture. Bilbila tokkitti bilbilee waraana dhaabsisuu nan danda'a. Gaafa Tiraamp kana dubbatan Baayiden koovidiidhaan qabamanii mana isaanii jiru ture. Dhibeen koovidii fi dhiibban paartiin isaanii irratti gaggeesse Baayiden akka yaadan duula filannoo karoorsan akka hin gaggeessine waan isaan danqe fakkaata. Filannoo sadaasa dhufu gaggeeffamu irratti Tiraamp morkachuuf falmii taasisuuf dursee kan waamicha godhe pireezidaanti Joo Baayiden ture. Haa ta'u garuu ga'umsi isaan falmii Tiraamp wajjin gaggeessan irratti agarsiisanii fi dhiibban paartii isaan irratti dhufe filannoo keessaa akka ba'an isaan dirqisiiseera. Bakka isaanii akka bu'aniif isaan dabalatee senaataroonni paartii Dimookiraatotaa jajjaboon sagalee isaanii pireezidaantii ittaantuu kan ta'an Kamaalaa Harisiif kennaa jiru. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Baaraak Obaamaan ifatti Kamaalaa Harisiif deeggarsa kennuu baatanis gaggeessitoonni paartichaa walitti dhufanii nama cimaa isaan bakka bu'uu danda'u akka bakka buusan abdii guddaan qaba jechuun fuula X gubbaatti barreessan. Gaaffiin ijoon garuu pireezidaantii ittaantuu US kan ta'an Kamaalaa Haris dorgommii pireezidaantummaaf ifatti Dimookiraatotaan yoo filaman dhuguma Doonaald Tiraamp injifachuu danda'u kan jedhudha. Dhiyeenya qorannoon sagalee uummataa walitti qabuun hojjetame akka agarsiisutti Kamaalaa Haris dhibbeentaa 40 argachuun Tiraampii gadi ta'aniiru. Waggaa 5 dura Haris senaatar Kaalifoorniyaa irraa pireezidaantummaadhaaf injifachuuf abdachuun paartii Dimookiraatotaaf dorgoman. Hojii waajjira haadha alangaa aanaa kaawuntii Almaadaa keessatti kan jalqaban yoo ta'u bara 2003tti haadha alangaa olaanaa Saan Firaansiskoo ta'an. Booda dubartii jalqabaa fi nama gurraattii jalqabaa haadha alangaa waliigalaa Kaalifoorniyaa ta'uun muudaman. Filannoo bara 2020 irratti Baayiden ittaantuu isaanii ta'anii akka dorgomaniif Kamaalaa Haris gara fuulduraatti fidan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad har'a bakka bu'oota paartilee siyaasaa garaagaraa waliin mari'achuu isaanii fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti beeksisaniiru. Dhimmoota biyyaa irratti waliigaltee uumuuf jecha paartilee siyaasaa waliin wal arganii mari'achuun akka barbaachises ibsan. Marii har'a waaree booda taasifame irratti dhimmoonni ijoon ka'an maal fa'i? Ministeerri muummee Abiyyi gaaffilee bakka bu'oonni paartilee kaasaniif deebii maal kennan jennee hirmaattota keessaa tokko kataan geggeessaa paartii Dimookiraatawaa Baaroo kataan obbo Mabraatu Alamuu gaafan. መጋቢት 23 ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተገናኝተን ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያነሱ ኢሹዎች Bitootessa 23 muummee ministeeraa wajjin wal agarree paartileen siyaasaa dhimmoota kaan irratti yaada cuunfaa ta'e dhiyeessaa jedhamee kallattii kennameerraa ka'uun dhimmoota kaan cuunfinee karaa mana maree walootiin har'a muummicha ministeeraaf akka dhiyaatu ta'eera. Dhimmoota kaan keessaa tokkoffaan paartileen mormituun paartii biyya bulchu waliin dhimmoota irratti waliin hojjechuu danda'amu irratti akkaataan itti hojjechuu danda'amu irratti adeemsi walta'iinsaa akka barbaachisu kanatti wal falmuu qabnu dhimma imaammataa irratti ta'uu akka qabuu fi wantoonni irratti mari'achuu qabnu maal ta'uu qabaa kan jedhu irratti mari'anneera. Kan biraa biyyattii keessatti rakkoon nageenyaa mudate karaa nagaa marii fi waliin dubbiin furamuu akka qabu sababni walitti bu'iinsaa qoratamee akka dhiyaatu akkasumas qaamoleen mootummaa waliin lolatti jiran karaan isaan ittiin marii biyyaalessaa keessatti hirmaatan gama mootummaan akka mijatuu fi paartileen mormituus ga'ee isaanii osoo baatanii kan jedhu ka'eera. Ministeerri muummee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti akka ibsanitti mariin har'a gaggeeffame kun ji'a eebilaa keessa gaggeeffame itti fufiinsa isaa ta'uu kaasuun dhimmoota siyaasaa biyyattii kaasuun irratti mari'achuu ibsaniiru. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti naannolee akka Oromiyaa fi Amaaraa keessatti lolli qaamolee hidhatanii fi humnoota nageenyaa mootummaa gidduutti gaggeeffamu akkuma itti fufetti jira. Waa'ee rakkoolee nageenyaa biyyattii mudataa jiranii furuu irratti ministeera muummee Abiyyi waliin maal mari'attan deebii maalii isiniif kennan jennee obbo Mabraatu gaafan. እሳቸው ያሉት እንግዲህ ሰላም በአንድ ወገን ብቻ የሚመጣ እንዳልሆነና ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሀገሩን የሚወድ ከሆነ አንድ ሀገር isaan kan jedhanii nageenyi qaama tokko qofaan dhufuu akka hin dandeenye fi qaamni nagalcha jedhu kan biyya isaa jaalatu biyya tokko hanga qabnutti
biyyaaf dursa kennina yoo ta'e hundi keenya kan irraa eegamu gumaachuu qabnaa kan jedhudha. Mootummaan yaalii gochaa jira. Tattaaffii kana paartileen mormituus deeggaruu akka qaban kan kaasan. Qaamni dhimmi ilaallatu hundinuu nagaaf yoo hin hojjenne tattaaffii mootummaa qofaan wanti dhufu akka hin jirree fi waliin haa hojjennu kan jedhudha dhimma kanarratti kan kaasan. Marii har'aa irratti gaaffileen naannolee hundumaa cuunfamee dhiyaateera. Dhimmoota haala waliigalaa biyyattii ilaallatantu ka'e. Muummichi ministeeras dhimmoota muraasa irratti har'aa kaasanii caasaa mootummaa isaanii waliin gaggeessitoota olaanoo paartii isaanii waliin ta'anii akka maritanii fi akka irratti hojjetan waadaanuuf galan. Paartiin biyya bulchuu dhimma kanarratti ni hojjeta kan jedhu amantaan qaba. Kanneen maricha irratti argaman keessaa tokko kan ta'an pirezidaantiin paartii Agaw Shangoo obbo Alaamirroo Yirdaa'u BBC'tti akka himanitti gaggeessitoonni paartilee kaleessa galgalas pirezidaantii ittaanaa paartii badhaadhinaa akka ta'an obbo Adam Faaraa wajjin wal arganii akka mari'atan dubbatan. ትናንትናው ዕለት ከአቶ አደም ፋራ ጋር ውይይት ነበረ። ውይይቱ ምንድነው? Kaleessa obbo Adam Faaraa waliin mariitu ture. Marichi maalidha? Yaadonni paartilee naannoo jiranii ni dhiyaate. Yaadonni paartilee sadarkaa biyyaalessaatti jiraniis ni dhiyaate. Bori ministeera muummee bira gaafa deemnu yaadonni gargar ciccitanii akka hin dhiyaanneefi. Fakkeenyaaf yeroo darbe namoota 500tu dhiyaate. Carraa kan argate garuu namoota 20 ture. Sababa kanaan namoonni hedduu carraa osoo hin argatiin hafan. Kanaaf yaadonni hin kaane ka jedhu komiin hamma ka'u yaadota walitti qindeessinee ministeera muummeef dhiyeessina kan jedhu irratti paartileen walii galan. Bifa kanaan ajandaawwan 8 ka'an. Inni jalqabaa akkuma beekamu dhimma nageenyaati. Sanaan alatti gaaffileen naannoo fi eenyummaa ajandaa guddaa paartilee turan. ከፍተኛውን የፓርቲዎች አጀንዳ ነው። Gama kaaniin naannoo rakkoon nageenyaa keessatti hammaatee jiru keessaa tokko kataate naannoo Oromiyaa keessa paartileen socho'an kanneen akka KFO fi ABO marii biyyaalessaa geggeessummaa paartii badhaadhinaan geggeeffamu dabalatee mariiwwan mootummaan amma biyya bulchaa jiru geggeessu kamiyyuu keessatti akka hirmaachuu hin barbaannes ibsaniiru. Dura ta'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa dhiheenya turtii BBC waliin taasisaniin marii biyyaalessaa jedhamee kan geggeeffamaa jiru kan furmaata fidu waan hin taaneef Kuni gifachaa jiru kana guyyaa irraan tanaaf ministeera bisaa kaabinee isaa yaa'ee caffee Oromiyaa irratti akka malee guyyaa dhaadachaa oole. Abaa waraanni bobba'u abaa shaneen uummata burjeessa jeesanii fannoo karaa biranii mamalechuudhaan akka malee dhaadannoo garaagaraa gaggeessaa oole. Haa ta'u malee hanga malee dhaadatus abaa'oon qeerroon bilisummaa Oromoo bobuun waan qabsaa'ee gargalee beekaa. Kanaaf Oromiyaan yeroo dhiyootti ni bilisoomti. Abbaan biyyaa jajjabeedha. Injifannoon kan uummata Oromoo uummata bal'aatti. Jabaadhu obbo ni moota. Jabaadhu ni moota. Sagalee fi